narraan kaafne taanaani lammaffaa immoo itti dawwalee narraa kaasee jennaani piraankii maal jedhaniin godha ati yeroo baay'ee maaliif nama harrabsitaa maaliif afaan baddaa sababiiti nama harrabsuutti fiduuf maaliif osoo namni sin tuqini otoo nu si jaallannu otoo nu maal jennuutu yeroo baay'ee koomentii kee jala deemee nallaalaa ijoolleen badaa hagas mara sin harrabsitu situ baqa nama tuffattaa maaliif namaa gaditti nama laaltaa namni haga koo hin ga'aa nama naanoliitu nagaarraa jiran jettu namoota kakkabajamoo namoota ciccimoota si daawwata waan ta'eef fakkeenyaaf aniin kun guddoodha haadha ilmaaniiti aslii yoo baay'ate na booddee ta'a malee na hangafa hin ta'u kanaaf jennaan anafaatu si daawwata nama akka haadha keefaa si daawwata nama akka abbaa keefaa si daawwata yeroo baay'ee maaliifitu arraba baddaa maaliif maalii haadha kee minxeqresoo jettee dubbatta nama guddaa si daawwata nuti waan si jaallannuuf si daawwanna waan keenya taateef waan ilma keenya taateef si daawwanna ati maaliifitu namni maallaan jedha namni na booddee jiru maallaan jedha maaliif hin jettu jedheenin okkeerraa kaasa jechuudha. Saniyyuu immoo tuktukii irratti viidiyoo koo gadi qabdeetu narratti viidiyoo hojjettee jedha inni silaan hin beekumtiire viidiyoo koo irrattis gadi qabee homaan hojjenne ani tuktukii irratti viidiyoodhaan bahee hin dubbadhu jechuudha. Tuktukii irratti yoon viidiyoo nama poosti godhe malee viidiyoo nama gadi qabeeyyuu irratti viidiyoo hin hojjedhu jechuudha. Tuktukiin koo ishee duraanii baddee jirti kan biraa banadhee guddifadhee jira. Saniyyuu kan biraa sana immoo maqaa namaatiin hin banee maqaa namaatiin banadhee saniin booddee xiqqoo maqaa namaatiin guddifadhee gaafa inni xiqqoo naa guddatee jiru maqaa noormaal tijijjiiradhee maqaa kiyya miti. Kanaaf jennaani nan beekullee narratti illee viidiyoo hin hojjenne jechuudha takka. Kanaafuu ani viidiyoo si jammar tuktukii irratti hojjedhu hin jaalladhu sababiin isaa tuktukiin adaban qabu akkuma beektanii adaban qabdu tuktukiin nama rabsu guddaadha xiqqaadha hin jedhanii amma naqee viidiyoo hojjedhee achi jalatti immoo viidiyoichi waa ta'e na arrabsan sila sitti dhufe maal gochi dhufte jaartiin ilmaan hin guddiftu ijoolleen kabakabdu maal gochi dhufte na lolo waan ta'eef hin naqusi nan laallatusi gita kosmiti jechuudha tuktokii daquun gita kosmiti nama daalusi kanaaf jedhe hin dhanne YouTube kanarraa malee maal faayidaa qaba kadhachuu malee faayidaan qabu jechuudha tiktookirni kadhachuu nama kadhaa danda'u nama arraba qabutu dhaqee abaaboo kadhata malee viidiyoo mataa kiyyaa sun hojjedhe akka yuutuubii ta'e ofii kiyyaa dafqee ofii kiyyaa itti dadhabee hojjedha osoo hin ta'e haadi viidiyoo gaddi fadhatee viidiyoo gadiin dhiisan ture tiktookii irratti garuu kun yoo kadhattee abaaboo kadhatte malee kaffaltiin hin jiru yuutuubii irratti immoo viidiyoo kee irratti si kaffala waan ta'eef waan barbaadde dubbatte waan barbaadde haasofte isa kana fudhachuu wayyaa jechuudha. Kanaaf iyyuu kabajummaan isaa iyyuu kanarratti wal caala. Ijoollee yuutuubii irra jiranii fi ijoolleen tiktookii irra jiranii garaagarummaa guddaa qabu. Akkuma isin beektan kabajan qabanii warri tiktookii irra guddaanis xiqqaanis tokko aandi naachuu. Inni umuriin isaa guddaa inni akkoo akaakaanuu ta'us akkuma tokko godhata tiktookii irraa jechuudha. Kanaaf jennaan akkas gootee na arrabsitee anaan illee na arrabsite viidiyoon irratti hojjettee sababiin isaa maaliif maaf na arrabsitee jedhanii dhukkeetti kaasa jechuudha. Asiliitti sanuummoo sagalee viidiyoo waraabaa jira jedheen itti hima. Viidiyoo waraabaa jira jedheen itti hima walakkaan ga'een itti hima. Sagalee yoon ol qabinaan jedhe sagalee isaa waliin qaba. Waayee natti dhufanii yaa rabbi kiyana baasika. Jaartiin amma narraa gabbaatee naan hafuura furadhee ani majalisa taa'ee intinii ta'aa jira. Biraankii barbaaddachaa jira jaartiin natti dhufuma shenooru. Yaa rabbi na gargaari. Kanaaf jennaan itti dawwalee jechuudha. Nan gaafadha nan haxxaarraa. Baqa akka inni nan lolleetti biraankiidhaan jedhuun. Sagalee isaa leewoon ol kaasa gidduutti yeroo tokko olis ni kaasa. Garuu piraankiidhaan jedhuun na sodaadhe kan arrabsaa jiru na arrabsa ammas na arrabsa na sodaadhe beeku na sodaadhu ammayyuu laphee keessaa dil laphee keessaa na dhiita amma yeroo tokko nama sodaata waafaa ni jira mitire sodaa wayi laphee keessatti sitti dhagahama laphee keessaa dil jechaara kanaaf jennaani sodaachuutti hin jira ijoollee sabboontuun hin jirtu na seeti.
yuutuubii jala sabboontuun hin jirtu na seeti. Ani as jira. Gidduutti waa sirreessaa waa. An silkii kanaan ijoollee hordofa. Silkii kanaan silkii naasa'a. Kaameraadhaan viidiyoo waraabaa jechuudha. Silkii sadii qaba. Silkii sadii qaba. Kanaaf jennaani amma ittiin dawwala. Sagalee isaa wanni ol qabi jedhe olan qaba. Viidiyoo waraabaa jiraan jedhan. Ergi naasofsiisee raawwadhee viidiyoo waraabaara sagalee kee ol qabuun jedhaan. Yoo inni lakki jedhe haa ta'u. Akka inni piraankii ta'e immoo ittiin dubbadhu. Sababiin isaa yoon piraankii dhadheeni yuutuubiidhaan guddifachuufi na loltee jedha. Doolaara naan argachuufi jedha. Waa baay'ee bakka intini ni jiraa miti waa baay'ee naan jedha silayyuu nama arrabsa waan ta'eef nan sodaadhaanii. Baay'ee tokkoon isa sodaadhaa. Baay'een hordofa garuu nan sodaadha. Kanaaf jennaanii kanan jedhu walakkaan geessa lamata gaafadheeni ilaala. Itti dawwala ammaa dhiimoodhaa itti dawwala yoo kaaseedha sanu. Yoo inni kaase malee gadi hin dhiisu viidiyoo. Ayyoo kun. Ashee rabanatti faafta raba kee godhu. Yoo inni kaase malee viidiyoo gadi hin dhiisu jechuudha si jammara. Iwama. Iwaman kaasu. Yaa Rabbi kee maal si godhe? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam? Naguma. Naga alhamdulillah kawati. Nabarte? Nambetu. Maaf nambeet. Maali loqodoo kan beektu loqodii koo loqodoo eessaa sitti fakkaata? Loqodii koon jedhe sagalee haasaan koo haasaa biyya eessaa sitti fakkaata? Jimmaa? Jimmaa sitti fakkaata? Sababii ijoollee Jimmaa wajjin ooltuufidha malee Jimmaa miti. Mee tilmaami? Eessa? Iluumoo? Iluu abbaa barmaati beektaati. Oh. Wallagga? Wallagga kam? Wallagga baamoo wallagga lixaa sitti fakkaata? Naqamtee moo?
Naqamtittii qaba beektana fakkaata. Wayyo asilee. Gurbaa. Lakkaan illee wallaggadha. Wallagga lixaatti. Wallagga lixaa. Jambi dolloo. Wallaahi jedhe. Jambi dolloon beektaa? Maqaa dhageesse kamaa itti beekta. Miti? Biyya gootaati. Atillee akkasuma biyya goototaati bara. Guddaa galatoomii haasaa sitti hin baay'isuu? Waan si gaafadha dheen dhufe? Waan ta'e wayii. Waawa gaaffii intini armeen kee akkami armeen kee fooyyee qabu na nukkuba jechaa turte miidiyaa irratti argeen ture akkam armeen kee fooyyee qabu? Ni wallaahi hayyanii maashaallah rabbiin isaan afaayisu rabbi isaan bukkee jiraatu ammallee wallaahi baay'ee namatti tola. Maal nus baay'ee gaddinee ture dhugaa rabbi baga sii fayyisee. ماشي آمين آمين والمان وجنومان آمين واسقا فدر إيتان انتني تي نعم طيب دي فما دي بسنسي دولا أشياء سدي دي بسنسي دولا ديك أتوك قفاشي جارتي نوامي إيش قالتو nan sobe jaartiin nan waamne nan sodaadhe itti dawulu sodaadhe itti mu sodaadhe cufadhee dhufe wayyoo nan sodaadhe dhugaa rabbi nan sodaadhe waan nan du'eera waannoo keessaa noo mallisaa gaariidha keessaa noo mallisaa gaariidha dhugaa akka tiktok irraa nama rabsu miti gaafachuu sodaadhe neebi itti dubbadhu itti deebi'ee gaafadhu Yosin itti deebii gaafadhu naan jettan itti deebii gaafadha koomentii jalatti naa barreessaa itti dawwalii gaafadhu itti deebii yoo naan jettan malee hin gaafadhu wallaahi nan sodaadhe onneen qabu baran numa soofee giriin disa malee onneen qabu nan sodaadhe yoo gaafadhu naan jettan koomentii jalatti naa barreessaa nan gaafadha.